الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gaaffiidha. Arkaan Islaaminaa meeqa? Deebisaadha. Waa shani. Qaduraadha. Akaan gabbaraman Allah malee hin jiru jedhanii ragaa ba'uudha. Muhammad ergamaa isaati jedhan ragaa ba'uudha. Lamaffaadha. Salaata dhaabuudha. Sadaffaadha. Zakaa kennachuudha. Arfaffaadha. Ramadaana soomanuudha. Shanaffaadha. Namni danda'e achii godhuudha. Gaaffiidha. Arkaan imaanaa meeqa? Deebisaadha. Waa jaha. Jahan sun ati Allahatti amanuudha. Maleekaa isaattillee amanuudha. Kitaaba isaattillee amanuudha. Ergolee isaattillee amanuudha. Guyyaa akiraattillee amanuudha. Qadara isaattillee amanuudha. Gaarii isaattillee hamtuu isaattillee amanuudha. Gaaffiidha. Insaana jechuun maali? Deebisaadha. Insaana jechuun ati Allah gabaruudha. Akka waan isa gartuuti. Isa hin garre yoo taate inni si arga. Gaaffiidha. Hundeen sadeen maali? Isii beekuun ilma namaa irratti dirqama taate sun maali? Deebisaadha. Gabrichi Rabbii isaa beekuudha. Diinii isaa beekuudha. Nabiyyi isaa beekuudha. Muhammadin nagaa Muhammad irratti jiraatu. Gaaffiidha. Rabbiin keenya. Deebisaadha. Rabbiin kiyya Allahadha. Allahan sunuu kana guddise. Aalama cufa ka guddise. Kananii isaatiin inni gabbaramaa kiyya. Gabbaramaan biraanaaf hin taane isa malee. Ragaan jecha Rabbii yoo ta'eeti. Maqaaroon cufti ka Rabbii alamaati. Gaaffiidha. Rabbii kee maaliin beekta? Deebisaadha. Ayyaatota isaatiin hin beeka. Uumamtoota isaatiin hin beeka. Ayyaatota Allah irraa ta'aadha. Halkanii fi guyyaan, aduu fi jiini uumamtoota Allah irraa ta'aadha. Samiileen torban, dachiileen torban, waan isaan keessa jirullee, waan isaan lamaan gidduu jirullee, ragaan jecha Rabbii yoo ta'eeti. Ayyaatota Allah irraa ta'aadha. Halkanii fi guyyaan, aduu fi jiini. Aduuf illee hin sujuudinaadha. Jihaaf illee hin sujuudinaadha.
Allah numa qabaaf sujuudaadha. Allah sunu wantoota kana kan uume. Isuma qofa kan gabbartu yoo ni bitaatan. Gaaffiidha. Amantiin kee maali? Deebisaadha. Amantiin kiyya islaamummaadha. Islaamummaa jechuun Allaadhaaf butamuudha. Isa tokkichoomsuudha. Allaadhaaf butamuudha. Qaalii isaa godhuudhaan qulqullaa'uudha. Shirkiirraa qulqullaa'uudha. Warra shirkiirraallee qulqullaa'uudha. Gaaffiidha. Nabiyyiin kee eenyu? Deebisaadha. Muhammad ilma Abdallahi ilma Abdul Muttalib ilma Hashim Quraysh irraa ta'aadha. Qurayshiin Araba irraa ta'aadha. Arabni ilmaan Ismaa'il irraa ta'aadha. الصلاة والسلام على نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gaaffiidha. Harkaan Islaaminaa meeqa? Deebisaadha. Waa shanii. Kaduraadha. Haqaan gabbaramaan Allaha malee jiru jedhanii ragaa bahuudha. Muhammad ergamaa Allaha ta'uu ragaa bahuudha. Kalamaffaadha. Salaata dhaabuudha. Kasadaffaadha. Zakaa kennachuudha. Kaarfaffaadha. Ramadaana soomanuudha. Kashanaffaadha. Namni danda'e hajii godhuudha. Gaaffiidha. Harkaan imaanaa meeqa? Deebisaadha. Waa jaha. Jahaan sun ati Allahatti amanuudha. Maleekaa isaattillee amanuudha. Kitaaba isaattillee amanuudha. Ergoolee isaattillee amanuudha. Guyyaa akiraattillee amanuudha. Qadara isaattillee amanuudha. Gaarii isaatii fi hamtuu isaattillee amanuudha. Gaaffiidha. Insaana jechuun maali? Deebisaadha. Insaana jechuun ati Allaha gabbaruudha. Akka waan isaa agartuutti kan isan gara yoonii fi taate inni si arga. Gaaffiidha. Hundeen sadee maali? Isii beekuun ilma namaa irratti dirqama taate sun maali? Deebisaadha. Gabrichi Rabbii isaa beekuudha. Diinii isaa beekuudha. Nabiyyi isaa beekuudha. Muhammadin nagaa fi rahmanni isarraa jiraatu. Gaaffiidha. Rabbiin kee eenyu? Deebisaadha. Rabbiin kiyya Allahadha. Allahan sunuu kana guddise. Alama cufa ka guddise. Kananii isaati. Inni gabbaramaa kiyya. Gabbaramaa biroo naaf hin taane. Isa malee. Ragaan jecha Rabbii ol ta'eeti. Faaruu cuftinuu ka Rabbii alamaati. Gaaffiidha. Rabbii kee maaliin beekta? Deebisaadha. Ayatoota isaatiin hin beeka. Uumamtoota isaatiin hin beeka. Ayatoota Allaha irraa ta'aadha. Halkanii fi guyyaan, aduu fi jiini uumamtoota Allaha irraa ta'aadha. Samiileen torban, dachiileen torban, waan isaan keessa jirullee
بينهما وان سالما قدو جرولي والدليل قوله تعالى رقان جج ربي والتأيتي ومن آياته آياتو تعالى راتانا الليل الكنيفي والنهار بيان والشمس أدوبي والقمر جيني لا تسجدوا للشمس أدوبي لين سيودي نادا ولا للقمر جابي لين سيودي نادا فاسجدوا لله الله دما قفاق سيودادا الذي خلقهن الله سنو وانتو تكنا كومي إن كنتم إياه تعبدون اسمع قفاق نكبرتا يوني بداتا غافيرا ما دينك أمانتين كمالي جواب ديبي سادا هي الإسلام أمانتين كي يا إسلام مادا وهو إسلام ما جتون الاستسلام لله الله رب تمودا بالتوحيد إسا توكي جوم سودا والانقياد له الله رب تمودا بالطاعة قالي سا غدودا والبراءة قل قل لاودا من الشرك شركي را قل قل لاودا وآله ورا شركي را لي قل قل لاودا غافيدا عن نبيك نبيين كينيو جواب ديبي سادا محمد بن عبد الله محمد ilma Abdallahi بن عبد المطلب ilma Abdul Muttalibi بن هاشم ilma Hashim وهاشم Hashim من قريش Quraish irraa taada وقريش Quraishin من العرب Araba irraa taada والعرب Arabni من ذرية إسماعيل ilmaan Ismaa'il irraa taada. الله أكبر